Nagaan hunduma keessaniif haa baay'atu. Viidiyoo kana hin dabarsinaa isin fayyada. Har'a mudannoo obboleettiin kun ittiin tokko qabadhee dhufeen jira. Mudannoo kana dhagahuun duratti garuu qabatamaadhaan viidiyoo kana dura sooshaal miidiyaa kana deddeebi'aa ture tokko argeen ture. Viidiyoo sana irratti hojjechuuf ture. Garuu viidiyoo namaati irratti hojjechuuf kaayyoo hin qabu, karoora hin qabu ture. Garuu har'a mudannoo obboleettiin kun akka odde kana ilaalchisee maaliif kan obboloota kootii yaada hin qoodu kan jedhuun viidiyoo kana qabadhee dhufaa jira jechuudha. Innis maalinni maaltu ishee mudate naan jechuu dandeessanii mana madaama ishee keessatti bakka hojjetaa jirti jechuudha. Already yeroo biraa fixachaa jirti amma isheen yaani kontiraata biraa fixachaa jirti. Haa ta'u garuu akka carraa ta'eetu obboleettiin kun tiiktookii hojjetti. Tiiktookii hojjetti yoon jedhu obboleettiin kun yeroo hunda tiiktook irratti illee waan taatu miti. Just yeroo tokko viidiyoo masmuurii faarfannaa jechuudha hojjettee gadhiisti malee kan hunda waan eenyu hojjetu tokko hin qabdu ture jechuudha. Haa ta'u garuu madaamii ishee kun amma yeroo isheen eenyu jechaa jirtu deemsaaf jechaa jirtu kanatti qophiirra jirtu kanatti tiiktookii ishee kana argiteetu lolatti kaasti maal jettee viidiyoo akkamitti mana koo keessatti hojjette tiiktookii gadi dhiistaa jettee jechuudha. Kanuma wal qabatee kana durallee obboleettiin wahii madaamii ishee mana koo keessatti viidiyoo bantee haasa'aa jirtu bilbila jettee yeroo isheen eeggamtu viidiyoo waraabamee bahee tiiktook kanarratti argaa ture jechuudha. Kanaatiif maal isin jechuu barbaade kananii hin beektu hundi keessanuu araboota wanta silaa sababa ta'uu hin malle yeroo isaan sababa godhatanii guddisanii haasa'an jechuudha jira. Kanaatiif obboloota koo ani asirratti maal isin jechuu barbaade kananii isaantu gaarii godhe yookiin isintu balleesse, isintu gaarii godhe isaantu balleesse jechuu barbaade miti jechuudha. Asirratti wanti dubbachuu qabu tokko yeroo baay'ee madaamota keenya yookiin hojjechiistota keenya hamaa goonee yeroo keenya gaarii itti goonee dubbannus qabna. Isaan hundillee hamaa ta'anii murtii yeroo itti dandeenyee obsinee jabaannee dhaabannus qabna. Kanaatiif obboloota koo maal isin jechuu barbaada. Viidiyoo kana dura hubadhe irratti obboleettii sanaaf akkan dubbii dubartii sanarraa dhageetti bilbilli kutaa ishee keessatti heeyyamamaafii ture. Bilbila kutaa ishee keessatti heeyyamame sana isheen garuu mana isaanii keessatti yeroo haasoftuudha. Kan daa'imti argiteetti dubbatti natti fakkaata akka viidiyicha dhageetti. Kanaadha. Obboleettiin kun immoo balleessaa qabdi yookiin immoo waan biraa hojjette miti siluma mana isaanii keessatti viidiyoo hojjettee gallakkistuu sanaatii fi akka kan hundatti dubbachaa turte kanaaf qoddeef jechuudha. Kanaaf obboloota koo maal isin jechuu barbaadeen bilbilli kutaa keessatti isin heeyyamameera yoo ta'e kutuma keessan keessatti fayyadama. Yoo mana isaanii keessatti saaloon isaanii kutaa keessa iddoo adda addaatti gidduuma isaaniitti bilbilli isin heeyyamamu yoo ta'e Please irraa of eeggadhaa. Ijoollee maaliif jennaan baay'een isaanii kan bilbila qabanii sooshaal miidiyaa akkasii fayyadamuu miti. Maatii ofii yeroo itti bilbilanii argachuudhaaf yeroo itti yaadda'an ji'atti si'a takka si'a lama yeroo itti heeyyamamuutu jira jechuudha. Kana hunduma keenyatu beekna haala keessa jirru jechuudha. Kanaatiif madaamota keenya yeroo baay'ee isaan waanuma nutti dubbatan hundumaafuu isaan hamaa baasuun nurra hin jiraatu. Ofii keenyaafis dirqama keenyaafi mirga keenya beekuutu nurra jiraataa jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti akkas jedha sagalee Waaqayyoo Efesoon boqonnaa 6:5 irratti isin warri garbummaa jala jirtan biyya lafaa kana irratti warra isin hojjisiifatan sodaadhaa. Roomaan akka waan Kiristoosiif hojjetanitti garaa qulqulluudhaan abboomamaa fe'uu jedha. Kana jechuun nuti gaafa isaaniif waan hundumaa ishii jennee gajjannee hojjennuu fi tokko abboomitu nurra jira, dirqamatu nurra jira jechuudha. Kanaatiif madaama keenya kun guddisiftuu keenya jechuun haga harka ishee jala jirrutti isheen mootummaa keenyaadha. Wanta isheen hin jette akka isheen hin jettetti hojjannee fi wanta isheen hin jette sana ishee jechuutu nurra jiraataa jechuudha. Kanaaf bilbila keessanii yeroo isin heeyyamame sa'aatii isin heeyyamame kutaa keessatti isin heeyyamame taanaan kutuma keessan keessatti fayyadama. Kutaa keessanii baastanii yookiin iddoo itti namni isin argee isaan hin beektu wanta silaa sababa ta'uu hin qabne irratti yeroo isaan sababa guddisanii hin hamatu, hin odeessuu, hin loluu, hin dheekkamu waan baay'eetu jira jechuudha. Kanaatiif of eeggannoo fi godhaa jechuun jaalladha. Isa kana dabalatee ergaan lammaffaan kan qabu tiiktookii warra fayyadamtan baay'een isaanii tiiktookii akkamitti fayyadamuu hin barbaadani. So isin immoo tiiktookii warri fayyadamtanii akka madaamii keessa yookiin akka warri isin bira jirtan isin hin argine yoo barbaadan nama tokko tiiktookii lakkoofsa bilbilaatiin bantu. Lakkoofsa bilbilaa fakkeenya madaamii keessan qabduutiin yeroo tiiktookii bantan direct isheen tiiktookii
yeroo ittiin fayyadamu nooltu yeroo isheen galtutti kontaaktii warra bilbila isheetirraa qabdu addatti baasaaf jechuudha. Yoo isinii danda'ame tiiktookii jiimeeliidhaan banadhaa isin jechuun barbaada. Isin hin danda'amne yoo ta'e immoo lakkoofsa ittiin madaala keessanii wal argattanii fi lakkoofsa tiiktookii keessanii gargar godhaa isin jechuu jaalladha. Kan biraa immoo dirqamni sadaffaanii ijoollee isaanii fedha isaanii miti yoo fakkeenyaaf namni tokko ijoollee isaanii sooshaal miidiyaa irratti akka bahan hin barbaadan jechuudha. Ijoollee isaanii sooshaal miidiyaa irratti bahuu mitiitii akkuma nu wajjin suura ka'an wanta tokko hin barbaadan jechuudha. Fedha akkasii kan hin qabne fakkeenyaaf ani isinii fakkeenya nan ta'a mana kana keessatti ijoollee isaanii wajjin suuraa kan ka'u maal naaf hin eeyyamamu jechuudha. Already inkaan isaa wajjin ijoollee miti pirogiraamii wayiitu jiraate cina isaaniin dhaabbadhu. Isaanis hin jaallatanii anis immoo warra hin jaallanne cinatti ittiin of eenyu hin jedhu. Maaliif inshaalla boru yoo waaqayyo jedhe ijoollee aniyyuu ijoollee horachuu danda'a. Ijoollee koo wajjin kaa biyyatti si hongalee obbolaan guutanii firri guutanii wajjin ka'uu danda'a. Maaliif warra akkasii wajjiniitiin dantaa isaanii hin qabu jechuudha. Ijoollee kan warra na fedhatanii warra na inni jedhanitti okkee rakkoo hin qabu. So maal isin jechuu barbaadeen ijoollee isaanii wajjiniitiin viidiyoo akka waraabdan suuraa akkaataa isiniif hin eeyyamamu taanaan dhoksaadhaan ijoollee isaanii waraabdanii sooshaal miidiyaa irratti hin baasina. Suuraa isa wajjin kaatanii sooshaal miidiyaa irratti hin baasina. Sababbiin isaayyuu rakkoodha jechuudha. Isaanii wanta silaa sababa ta'uu hin malle wanta silaa nama hin dubbisne wanta silaa uumaa tokko inni jechuu hin dandeenye yeroo isaatti sababa godhatanii yeroo itti lola yeroo itti dheekkaman yeroo itti baqa haga poolisiin sitti waaman waan akkasii jedhanii yeroo itti ijoollee baay'eetti dheekkaman argaa dhagahaa oollaa waan ta'eef kanaaf adaraa keessanii of eeggannoof godhaa isiniin jechuutiin jaalladha. Of eeggannoof godhaa Amaariffaan illee dubbadha jedheen turii daqiiqaan koo garuu na jalaa dhumeetu jira. Yeroo biraatti isinii deebi'aa baay'ee galatoomaa isin jaalladha immoo.